Ashama akkam jirtu an Weellisaa Gamtaa Olaanaati guyyaa har'aa affeerraa interview Oromiyaa Global Media Corporation irratti affeeramee stuudiyootti argamna. Egaa isinis nu hordofaa aga dhumaatti nu waliin tura. Oromiyaa Global Media Corporation waan affeertaniif galatooma waliin tura. Galatomi November gitar on ergin le bulle hata utimo bakka media tar wal geenye galatoma duga galata qabdu ega an gamta Ol'aanaa Bulloo jedhama warra fillooti godina qellem wallagga ana filloo keessa ganda dollaatti dhaladhe guddadhe mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa dollaatti fi mana barumsaa anfillooti gilfireetti high school and fellow senior secondary school in Tomure. Lega maltu asin sigete rorot asin nugehe karama kanatu IBS in nugehe rabbitu lafa namiyane namagaha asuna jennes manambane garum os genya jirra rabbin galanna go. Anfilochuni ana jalqaba danga Oromiyaa irra jirtu godina qellem wallagga lixa Oromiyaa jechuudha danga Gambeelaati Gambeela dhunaan anfiloo mattol dhufta sanarra magaalaa tokko dabarte magaalaa lammaffaa irra jirra Dambidolloo irra kiiloomeetira 48 achiin booda Gambeela jira sanaa gadi bosona jira anfilochuun bakka Lagasi yogi fatti wareegame kanaan beekama anfiloo keessa achi baanaan bosonumatti achi baata bosonatti achi baanaan Suudaanitti achi baata asiin Gambeelatti achi baata daangaa irra jirra jechuudha akkasumas anfiloo jechuun biyya bunaati biyya damma eebichaati biyya waan dumaatiin badhaati biyya bareedduu magariisa achi keessaan dhufe anaanaasii burtukaanii muuzii wanti hin jirre hin jiru. Irraa sirbitee beektaa kanarra? Jireenyaatu sirbe irraa sirbuuf hin deeman immoo. Lixa wallaggaa gimbiisa yoo anfiloolee na yaadadha oolee bulee hin dagannee anammallee tasa ijoollee. Abbabaa kafaniitu sirbee walaloo fi yaadalosaa jireenyaatu kennee fi jireenyaanis achuma anfiloomaa ba'e kanaaf. Dagane anamalle tasajolle na yadada ole bude dagane anamalle tasajolle me jalqaba yeroo eegallu sirba yeroo ngeessi jedhuun eegalle gara seenaa keetii kadhalootaatiif ka guddinaa gammachuu yeroo ijoollummaa argitee yookiin ammoo yoo gaddis jiraate gadda yeroo ijoollummaa argitee maaliif sun dhalate waan jedhurraa haasa'uuf deemna. Jalqaba irratti sirba kana maaliif filatte? Sirba kanatti akkitti filadhe amma miti bara 2017 haala yeroo sana tureeni yeroon kun geesse yeroon keenya tokko taate milkiin keenya jedhu hiika baay'ee qaba aartiin akka abbaan itti hiikkate anachi keessa sana hiikuu fi mul'ata garuu immuma Oromoo ilaallata yeroo keenya jechuun geesse yeroon keenya jechuun nammoo akka itti hiikkatu qaba milkii dhugaa kadhanne waggaa hedduu dhamaane rakkoo furmaata hin taane furmaata isaa filanne jetti isa bakka amma geenye kanadha.
geessi yeroo keenyaa sun bakka amma geenye kanadha. Inni eerannesi sila qabsoo kana walleedhaan ibsuuf otoo ta'e warrootni kanaan dura ibsan baay'ee jiru. Har'as keessuma wallee masana sirbaa jirra. Sirbootaan amma waltajjii irratti hojjedhu keessaa sirba Biqilaa Guyyoota, sirba Eebbisaa Addunyaa, sirboota qabsoo babbareedaa sanaan dura turanis weellistoota baay'ee hundumtuu roorrooma Oromoon keessa jiru kana sirbaa bahanii sana sirra deebinee sirbaa jirra. Sana caalaa ibsuu hin danda'u garuu inni kun immoo naaf naa ibsadhee yaada kana yaadne. Yeroo hedduu waltajjii irratti sirboota namaatti filattee dhiyeessituun argina. Maalummaa sabni Oromoo yoo walii galee finciree lolee maal qaba inaarsa moo eegabba tokko saba saambulee qabiyaa. Baay'ee qabaali tabiiftuu turra dhaamsa koo gahiini Oromoota mara. Muchuu baay'ee qabaa baha biiftuu turra dhaamsa koo gahiini Oromoota mara. Yaboo baay'ee qabaa giddu galeessarra dhaamsa koo gahiini Oromoota mara. Yaboo jiraanne turruullee wal garra ja'iitti himi hawwiif yaada garee. Maaliif bira dabartee sanniinii sirbuun kee maaliif? Hamma ergaa isaan dabarfatan sana dabarfachuu hin dandeenye. Dhaamsa isaan dur nuu dhaaman sana amma dhaamuu hin dandeenye. Ergaa sana dabarfachuu sababii hin dandeenyeef inni isaan jedhan iyyuu jechoota gurguddaa jecha hiikaa baay'ee qabu sababii ta'eefi sanuman filadha. Maaliif sanas itti jira sababii ta'eef amma sirba Biqilaa Guyyootaa keessaa maaluma baay'een jaalladha. Duutee haa wareegamtu lubbuun kiyya allaattiin haa marsitu reeffa kiyya dhiiga kootiin haa barreeffamtu bilisummaanii lafee kootiin haa ijaaramtu Oromiyaanii. Dhaamsa kana fakkaatu fiduuf natti ulfaata. Siinii kana keessa bakka hin jaalladhu tokko jirti beektaa. Ekeraa tilkaan baasee nu ciniine dukkana tilkaan baasee nu ciniine ifaan nurraa fagaatee ximbiriire ekeraan iyyee nu naasise Oromoo abbaa tokko Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar facaase. Kanaa tilkaan baasee nu ciniine ifaan nurraa fagaatee ximbiriire dukkanaa tilkaan baasee nu ciniine ifaan nurraa fagaatee ximbiriire ekeraa iyyee nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar facaase. Gaafa makkeessi ilaallu nuti yeroo sana hin turre malee ammas wal fakkaataadha. Bara isaan sirbanii wajjin keessuma jirraa jechuudha nus. Kanaa tilkaan baasee nu ciniine ifaan nurraa fagaatee ximbiriire dukkanaa tilkaan baasee nu ciniine ifaan nurraa fagaatee ximbiriire ekeraa iyyee nu naasise nu rifaasise. Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar facaase. Ani ijoollummaa kootti rakkisaan ture. Haa ta'uutii immoo ijoollummaa kootti waan dhabee jira jedhee yaadu. Rakkisaa ture yoo jettu maal? Jechuun nama waa dhaga'u miti. Waantan jedhe akka ta'u barbaadu xiiqiin jaalladha. Waantan jedhe ta'uu qaba. Yoommoo amalaan natti malan dhaggeeffadha. Guyyaa guutuu reebamaa oola. Guyyaatti si'a 3-4 reebama. Maatii keessa? Si'a 3-4 reebama. Maaliif hin dhaga'u? Yoo na gorsan garuu nan bo'a. Gorsaan nan jaalladha. Gorsaan nan dhagaa. Dogoggora keessuun yeroo san sitti dhagaama. Malee yoo dubbiidhaan dhufee bakka nan du'a malee dhiisaan jiru. Eessuma koo tokkotu Rabbi raamata godhuu fi nabsiisaa maaruu kutaa 4 baradha yeroo sana. Si ajjeesna jedhe waan irraa fanneedha. Waan balleessa. Yoo lammaffaa deebitee balleessitee in ajjeefamtaa naan jedhan. Xiyyitii kanaan duutaa farraminaan jedhan.
nafarramsee waraqataan malee kaa'e xiisan waraqata ittiin farrame itti mallatteesseen. Kun amma akkuma ati waan san dhiiftuuf. Akka dhiisuufi. Na reebanis hin dhiisu kaa. Tole amma deebiin balleesse waan sana. Naafuu bakka amma duutaanaan jedhan tole. Sodaadhu. Biyyi kun maal akka ta'e beeku ta'ee beeku akaakaakootu dhufee na jaallata. Abbaa dhagootii inni sama lubbuudhaan hin jiru raamata godhuu fi naa kadhatee dhufee isaa jedheeni. Isaa bakka akaakanaa ajjeesanii dafanii na ajjeesanii deemnaan jedheen. Amma kana faageera. Gama mana maal balleessite hedduu isaa? Wanta balleessu waan barbaadu hundumaa nan godha. Waan gochuu fedhu Ima goota. Waan godha. Yoo mana ambeen jedhanii numan ba'an. Asii mana irratti dhufanii koornisii keessaan achi ol baheen karaa kan biraatiin bu'ee deema. Mana barumsaatti hokkam ture? Baaluunii kana faabinnee taphannaa. Saambusaa jira. Mana baaburaa qabna ture. Saantiima achumaan fuudhee deema lafa jiru numan fudhadha mana keessaa. Nana ta'a. Mana keessaa. Lafa jiru numan fudhadhaa inuman qabama immoo nagaafannaanis hin dhosu numan hima. Inuman reebama sanaan. Maaliif akka itti jalqaba itti guddannetu wayita yeroo daa'ima xiqqoo ture nuti quxisuun koo lama jira. Wanti hundumtuu nu guutama saambusaa deemnee nyaanna mada shaayee deemna. Sanatu narraa dhaabbate gaafan xiqqoo ishee ol guddadhu kutaa 3-4 gaafan ga'u narraa dhaabbate warra quxisuu koo lamaatu obboleettii koo see dhumaatu achi ol guddate jara lamaaf ta'e. Yoo isaan mana shaayee deemanii daabboo bitatanii ani bitadhu guddaadha waaqaan. Amma ati ilma qabda. Ilma intala. Intala abbaa ilmaan sadiiti. Dardara waggaa 13 qaba. Intala waggaa 10 qaba. Intala waggaa 3 walakkaan qaba. 3. Yaa. Akkasi. Amma ati yeroo daa'ima waan baballeessitu beekta. Akka ati warri kee waan san akka ati dhiiftu itti si tajaajilan hin beektu. Bifa saniin immoo amma ati. Bifa saniin suni dogoggora maatii ta'een fudhadha nama irraa. Maaliif ammeenyaaf otoo hin taane jibbaaf otoo hin taane waan an baree dhufe sanaa haaluma tokkoon irraa cite. Wayita citu sanaa waan barbaadu sana gochuun qaba. Saayikilii of hojjira simuniidha. Baaluunii binnee ittiin taphannaa. Bakki fidu hin jiru. Bakka abbaan koo taa'ee midhaan mazzanee mana baaburaa sanatti achuma biraa keessaan naqee fudhadha. Innaa sakattaameen gadi baa sakattaameen ol gala. Sadarkaa sana gahee garuu waan dhumarratti waan bareeda tokko ta'e akka manaan baanee godhame. Innis abbeen koo abshaalaa akka midhaan mazzanuu godhan achi taa'ee mana baaburaa. Mana barumsaatii galee hojiin hojjedha achi taa'ee miizana irra taa'ee jechuudha. Tikeettiin natti kennamaa achirratti barreessuu beeka. Kutaa 4 baradhaan. Nan barreessaa waggaa 12 gaafan ta'uu mana baaburaa ofii kootiin hojjedha. San booddee motoristaas ta'ee waggaa baay'ee tajaajileera. Motoristaa ta'ee mana baaburaa sana ofuma kootti daaksisu. Nama biriidhaan qacaramee jiru iyyuu achi ba'ee beekta jireenya baadiyyaa. Sa'a booda kan midhaan daaksifachuu dhufus. So ofuma kootii mazanaa ofuma kootii daaksisa. Garuu namni motorii naa kaasuu alaa dhufa. Naman kadhadha alaa. Gadi ba'ee kotta baabura naa kaasaa dheen kadhadha. Mara beellaa sana sochoosuu hin danda'u. Kan dhagaatti jabeessanii laaffisan sana fayyadamuu hin danda'u fi kootii qulfii ittiin boloonii kan abbaa 19tti kaa'ee akka maarshiitti itti fayyadamee ittiin hojjedha. So biizinesii wajjin attaakii ta'e jechuudha. Sababa sanni si qabanii achi si leenjifata. Achumatti deebi'ee waan hundumaa dhiisee biizinesii wajjin attaakii ta'e galgala herreegi bu'eetu odiitii ta'e biriin harkaa fuudhamaa 200-300 mana barumsaatti deebi'ee waan hojjedhu karaan itti irraa waa dhaadhuun qabu jechuudha. Garuu gaafadheen fudhadha. Birii tokko naa kenni birii 2 naa kenni abbaa korkaa fudhadha. Waan bood ittiin mana barumsaatti saambusaatti nyaannu. Karaa seeraa. Amma ijoollee kee bifa saniin tajaajilaa jirta? Ta'uu qaba maatii hundumtuu akkasi beektaa yookiin barsiisuu dhiisuu waan barsiisan dhowwachuun miidhaadha. Hamman biyya jirutti ilma kana baay'een jaalladha beektaa waggaa 20tti abbaa ilmaa ta'e.
umurii kosmaanii madde gaara. Egaa biteenan gaafatini. Waan haadha manaa si barbaadde himi. Umurii koo himadhe amma jechuun amma waggaa 20tti kan daa'ima argadhe. Baay'een jaalladhaan. Garuu immoo waan inni fedhu hundumaa godheeraa footoo hin taane amma dandeettii kootti nan godha. Garuu maallaqa sarkaan fudhatu. Dhiyooti birrii laatteef sirraan fudhatu. Maal naa bituu barbaadde siin jedha. Deemii biskutii bitadhu deemii kottu dhaqinaa biti siin jedha. Malee ofii fuudheen bitatu. Maaliif birrii baruun maal akkasiin nama gootee an ofii gootii beeka. Maallaqa sanaan waa bituu baruunsaa baruun umurii daa'imummaatti rakkisaadha. Hin ulfaata. Kana amma situ barsiisee moo ufiin barate? Anatu godhe. Amma gaa walirraa fagoo jirrasi wal quba qabaanna baay'ee na dhagaa. Sababiin amala koo beekuu fi isattis gorsa koo baay'ee na dhagaa nan gorsaani. Intiremalitti malee hin eekamu. Beekamsan jaalladhu agresiiviin taattu. Waan namni natti meegaruu nan fudhadha. Yookiin immoo sirrii ta'uu mala. Waan sirrii ta'uu malu sana murani namni sana dhaga'uu qaba. Suuta gorsaa. Akka isa biyyaaduu fi tarii dhiiguma keessa jirti fakkaata innis akkuma gorakkisaadha. Garuu immoo gorsan dhagaa. Amalumaan gorsuu barbaachisa. Akkasii. Mee maaltu ture dhiibbaan mana barumsaatitti ture hoo gara akkamitti barattan? Ati barataa qubeeti moo? An barataa qubeeti. Ummatarraan jalqabe. Ummata haaraarraati. Aabaa caadaamaan jalqabe. Dhiibbaa waan nattuume hin qabu. Garuu gaa amaluma jeequmsaa kana mana barumsaarra baay'een hafaa. Waan mana barumsaa deemee dhageen irraan fadhu. Garuu ammoo irraan hafa. Torban keessaa guyyaa 3 yoon deemee baay'eedha. Guyyaa 5 keessaa. Akkamitti barattee xumurtee? Tiga amma gara amma 8tti amma kutaa 7tti siriimatti deemee maatiinis dhiibee masii ergaa. Kutaa 8 gaafan ga'anumtu manaan bahe. Ofitti of danda'ee mana kireeffadhee bahee. Biyyuma sanitti? Umurii waggaa 16 yaa. Mana barumsaa jijjiirradhee sababuma birriiti. Waan ijoolleen biyya kanatti gootu achittu eegalte. Wayita sanaan birrii 7,800 oliin qaba. Bara 98 97. Maal hojjettee argatta? Gambeela deddeebina. Kontiroobaandii. Daldala eega. Xaawulaa kana geessanii gurguruu. Sireefaa manumatti hojjetamaa hojii harkaa kana abbeen koo waan baay'ee na barsiiseera. Akka jireenya maanis godhanis rakkisummaan koos na barsiiseera. Rakkisaa gaafan siin jedhu waa mataa jabaachuun kunis waa si barsiisa. Namni gatteessee waa sitti macallisee sin ilaalu sababii ta'ee fi moor abbaa koo wajjin baay'ee akka hiriyaatti walitti siqadhee namana. Hunda caala. Maaliif gama biizinasiitiinis manumatti hin galee barumsarra taargeetiin koo barumsarra hin turre. Obbolaan kun hundumtuu nama barateedha. Sadarkaa guddaatiin jechuudha. Kan xiqqoo ishee utuu yuunivarsiitiin galee nafi ana qofa. Obboleessi koo xiqqaan waggaa kana eebbifame injinariingiidhaani. Egaa ana qofa kan utuu yuunivarsiitiin galee nafe. Maaliif sababa biizinasiitiini. Abbaan kunis biizinesmaanii ture buna kana daldala. Naannoo keenya daldala bunaatu jira. Akkasumas mana farnicharii akka yeroo jalqabachi keessan ture Dambidoolloos eessa osoo hin jiraatin mana keenya ture kan jiru. Wayita harkaan hojjetamu iyyuu. Sanumaan develop godheenis. Calqeen sun asillee waan dhufe fakkaata. Itti deemnannaa sanumaan hin bahee achumatti hojjennee daddalagnee mageessina. Birriin kunis dhuftee mana keenyatu seera tokko jira. Kan keenya malee kan kooti waan ta'u hin jiru. Hojjettee manumatti. Walumatti. Waan barbaadde garuu sii godhama. Namni uffata bitachuu barbaade uffata bitachuu barbaadu jedheen bitamaaf. Caammaan barbaadu jedheen bitamaaf. Garuu ammoo birriin kun kan kootii kan asitti qobaatti qabadhaan hin jiru. Gama tokkoonis akka diktaataraa kana natti fakkaata. So isa kanaaf birrii kana walitti qabadheetu hin beekin birriin harkaa guddatte. Fidiinaa jedhan. Bukkee. Anuma kennuun natti ulfaate. Taaksiin irra dabartees. Mana keenya
gadi bahanii baqatanii ala buluun an irratti jalqabe guyyaa sana. Sababa birrii fi isin jedhanii baate. Ya sana qofatu hin taane na yaadadha obboleessi koo yuunivarsiitiidhaa dhufaa waa balleesseetu waamanii jilbeenfadhudhanii as jilbeenfatee tokko lama dheereebama nama guddaa ta'e. Yuunivarsiitii barataa waa balleesseetu achitti adabama jilbeenfatee. Yoo waan ittiin reebamtu ulee kana fidadhu siin jedhu. Muka goraa muka jedhamu tokko jira beektaan cabdu. Muka strawberry kana hin cabdu mukisee dheertuudhaaf fidadhu siin jedhu. Yoo ati waan hin taane fiddee sookeettii kan teeppii jira fo'amee jira isaa reebamti. Yoo bareedaa isaa fidattee ajaja guutteetta jechuudha si hir'ata. Akkuma karaa dabsaa deemtee sitti cima. Mana keenya seera akkasii jira. Maaliif akkas godhan? Sirnumaaf adabaaf ajajamuu. Akkati amantu waan san. Waa balleessuu kee amanuu qabda. Kottu jilbeenfadhu damtaa jilbeenfattaa waan balleessite beektaa siin jedhu. Hin beeku yoo tettee sitti mama. Hin goone yoo tettee sitti cimeera. Hamma ijaan si argutti jettee namaatiin hin godhu. Dursaa sirra gaha. Angaruu utuman beeku utuman irratti beekamu hin goone jecha qodaa nama ergisina dhawwate beektaa humna dha caalaa. Wantoonni kana dagadhu beektaa. Wayituman xinnoo see dargaggoome kana keessa kaaseetii faarsaa miirratti tafaatiin yaadadha. Namaaf hin ergise. Utuu dhaggeeffannuu fuudhee deeme. Maatiin mana jiran ture. Wakumaan xiqqoo kana qaba. Amma guyyaa biraa fidee na dide. Na dhorkate humna na caala. Irraa fuuchuus hin dandeenye nan dhiise. Manaa nu gaafatan aan hin beeku. Hundumtuu hin argine. Na obboleessa koo guddaa torkatti arge. Mallattoo qaba. Wanti mana keenya abbaa inni kotirratti mallatteessa. Kaaseetis haa ta'uu mallattoo qaba. Mallattoo sana irratti argee kun kan keenyaa jedheen. Gamtaa harkaan fuudhee jedhaan. Maaliif obboleessi koo mucaa sana humna caalaan. Gamtaa harkaan fuudhee maal si gahee jedhaan. Obboleessi koo kun galee manatti hima. Gaafa mana barumsaatii galuu dabtaruma kochira kaadhee laaqana kennaaf jedhan. Gamtaadhaaf laaqana fidaa dafaati dhoofa nyaadhe. Bishaan kennaafi dhuge quuftee kottu. Jilbeenfadhe maaliin balleesse? Kaaseetii in argine jettee abaluuf ergisteetta laqqan itti laanne reebamee hamma harka kun ajicatutti reebamee hin argine jecha deemii fidee manaan jennaan hin argine jecha waan deemee fideetti kenne. Hin argine jecha waan fideetti kenne. Hamma kana rakkisaadha. Garuu laal amma warri keessuni akka ati seera bartuuf yoo balleessises akka amantuuf. Sansi barsiisuuf kana godhanii utuu garuu haa galatoomanii ulee sanarra garuu utuu dursa immoo akka amne hundumtuu amala qaba beektaa. Kan ulee malee nageenya jira. Uleen kun immoo nama cimsa. Obboleessi koo badaa reebamu qotisuu koo narratti dhalate. Waggaa lama nan gafaafi. Dafee amana. Inni amananne. Yoo deemaa waan akkasii fidaa jedhan tole jedha. Dhaqaati waan akkasii fidaa kottaa jedhan hin dandeenyu jedhan hin dandeenyu yoon ta'en. Inni immoo tole jedha. As keessatti kan namaa ba'oona. Gaafa namni ol fuuchuu deemnu fuudhinaan jedha dhaabbatee. Hin dandeenye jedhee gaafa galu ana reebama. Haqa sababiin dubbadhuuf beektaa. Haqa isaa sababiin dubbadhuuf. So al tokko maatiin dogoggoran qabu. Yoo jiraate numa qajeelchuu fi ilmaan numa qajeelchuu fi tarii immoo maatiin civilized ta'e karaa akka ati ittiin nama taatuuf akka ati itti jireenya kee maaneej gochuu barsiisa. Maatii koo irraa kanan baradhee baay'ee galatoomfadha dhugaa. Gaariidha isaan isaa galatoomanii. Amma kanatti ati weellisaadha. Yeroo xiqqeennaa ka yoosuu gara daldalaatitti gorte daldala eessaan geettee gara weellisummaatti dhufte. Akkas ta'e daldaluma sanatu rakkoo godhate
sila waan ittiin xumurree jira beektaa waggaa 16 mana bahee kireeffadhee hojii dhuunfaa kootiitti fufe. Biriin sun hin dhumte. Osoo deddeebisu. Maatiin ati yeroo ati mana baatu tole siin jedhamoo akkasumatti? Waan akkasii hin didan maaliif nama barateedhasi. Maatii gagamaas miti. Tarii xiqqoo ishee firiidha. Akkuma taate. Ayyee. Kiliraansii mana barumsaa fudhadhee mana barumsaan jijjiirradhee manarraa kiiloomeetirii 3-4. Kakadheen bee lammaffaa yoo mana kanatti deebi'ee jedhee. Birri basan fidis waan tokko isinirraan barbaadu kana booddee yoo mandu illee waas hin barbaadu jedheen deeme. Kutataadha beektaa. Utuman deemu birriin sun dhumuu jalqabde. Dhumarra geesse. San booda waan ittiin muka soofanii fi waan ittiin muran maatiriyaalii jiru bitadhe. Mana barumsaatii gallaa karaa borootti itti hidhamne achitti hojjenna. Mana borootti. Siree balbala waan hundumaa waan dhufe harka bareedaa qaba dhugaadha. Dalagachuun jalqabee jireenya koo oofuun jalqabee san booddee manuma maashiniitti seenan iyyuu dalaguu jalqabe. Kontiraatas fuudhee. Sun egaa dhumarratti hamman ofuma kootii iyyuu kan mataa kootiitti jedhee hojjechuu dandeetti geera. Gambeelas jiraadheera. Gambeelattis waanuma kanan dalagaa ture. Sana booda biyyaan bahee. Akkamitti biyyaa baate maaltu biyyaa si baase? Wanti biyyaan baase kuni waan tokkotuma hojjettu jira biyya keenyatti waan maqaasti ta'u waanumatti hin beekne. Egaa hojii karaa Gambeelaa kana gaafa hojjettu Gambeelachuun magaalaa boordariidhaati. Karaa Sudaanii wal quunnamsiisu jira. Oromiyaa wal quunnamsiisu jira. Libbaaborii wal quunnamsiisu jira. Sana keessa wantoota garaagaraa Gambeelarraa wanti hin dhufne hin jiru. Wanti hin gurguramne hin jiru. Wanti hin bitamne hin jiru. So rakkoon amma biyyaa bootti nageessun waa'ee dhimma meeshaa sanaati. Maaliif gaafa Oromoo taatu hiikaa baay'ee qaba. Sila akka seera biyyattiitti daldalli meeshaa seeraan alaa kun hidhaa ji'a yookiin qarshii Itoophiyaa 600 kan si adabsiisu. Meeshaan sun to'annoo jala oolee jechuudha. Fudhatame galii ta'e. Gaafas deebinee Oromoo bira ta'u hiikaan isaa baay'ee eessatti geessita. Dudduuba kee qorannaa. Hariiroon itti eenyuun qabeenyu waliin qabdaa. Meeshaan kun eessa deemu waan baay'eedha. Sirra tuulu. Deemee keessaan namni badaanaan beeku ture waan kanaa keessaan baay'ee cimaa dhufe haalumti sochii nurkatti laafee dhugaa dubbachuuf tasa biyyaa boo yaadeen beeku. Biyyaan baafa jedhee yaadeen beeku. Gaafa biyyaa boo nama morman ture. So otoo yaadin angara Finfinnee nu deemeu. Waamsin jalaan liquuf. Waan an qabu baqaasumatti gurguradhee gara Finfinneetti ol kutee achis torban tokko turin koloneel Adaamaa. Namni baqatu gara biyya alaa achiin karaa Ol'aanaa baha malee gara magaalaa garaachaan dhufa. An yeroo amma xiqqoo mashee ture manni yookaan waan warra darbee manni deebi'aadha. So gara Finfinnee gaafan deemu biyyarraa natti bilbilame. Finfinnee jirta jedhanii hiriyootuma godhachitti na argee Bulloo Gamtaan as jira. Sanagaa dubbatan. Asii baatiriidhaan barbaadan ta'a Finfinnee jirta jedhanii naan jedhe namni itti bilbila. Baay'ee anoo galaan jiraan jedheen dhufaan jira jedheen gara Adaamaatti achi kute. Namichuma na argee dubbate kanaas deemaan jira jedhee. Adaamaadhaa gaafa dhufnu mucaa obboleessa abbaa kooti wajjin obboleessuma koo aayidiyaa biraa qabna ture gara biraa deemuuf akkuma amma viizaa kan barumsaan waa tokko jiru. Gara biraa deemuuf kaaneetu faayila keenya fudhannee nama ta'e waliin wal arguuf Finfinnee dhufna. Nama viizaa sana xumuru. Gara Finfinnee gaafa deemnu saayii tokko natti dhufe. Ammuma sa'aatii sanatti direction keenya jijjiiramee Asoosaatti kunne. Sudaanii deemuu qabna jedhe. Inni sun. Galgaluma sana Adaamaadhaa darsa keenya guurannee as dhufnee galgaluma sana
tikeeta kutannee bullee ganama asoosaa seennee asoosaarraa baay'ee daldalaadhaan dhufnani. Namni wajjin ture sun karaa sana beekaa. Xiqqoo ishee nama achirra beeku wajjin quunnamtii qaba. Bilbilaan wal quunnamaa bakka akkasii seentu bakka akkasii geessu jechaa dhufnee Sudaanii seenne. Rakkoo tokko malee. Wanta hin daganne keessa Sanaa haga Wallagga keessa deemtu karaatu beektaa? amma gaa Wallagga keessaa iyyuu baane asoosaa Beenishaangulii seenne. Beenishaangul kana keessa iyyuu fagoodha. Bakka bulaa deemnee jira. Amma almahal bakka jedhamu bordera kan mootummaa naannoo Amaaraatii fi kan Beenishaangul kana. Achirraa gaafa kaanu garuu bishaan liitirii tokko hin guunne nyaata hin qabne firka. Eessa deemnettanii deemtan? Sudaanii deemuuf egaa. Namichi tokko achi ture Walloodha. Deemtanii achi jiraachuuf moo akkanumatti deemnee waan taane achirraa taane? Waan nutti mul'ate tokko ture, waan nutti fakkaate tokko garuu ammoo hin taane namni akkas nu jedhamu hubannaan qabu ture. Gaafa achi geenyu haalli waan biraa. Achi geenyee haalli uumame kan biraa, wanti nuyi deemne kan biraa, akka nuyi itti deemne kan biraa. Gaafa achi baanu asoosaa kanatti illee birrii kana akkuma jira miti biyya alaa deemaa jirra ka. Itti fayyadama kana seerumaan ala. Sila Fashigootan. Osoo beekna ta'e birriin sun amma biyya keessatti nu barbaachisu alatti nu barbaachisu ture. Biyyaan keessatti hubannaa isaas hin qabnu. Sudaanii seennee gaafa seennu haalli kan biraa, jireenyi kan biraa, waan namatti ulfaatu, waan nama jibbisiisu. Sanuu immoo yeroo jalqabaatiif maatiirraa fagaattee baatee biyya baqaas deemtee daa'ima xiqqoon dhiisee bahee silkii bilbileen bahuu jalqaba. Utuu haloon jedhin. Maaliif haalli achi keessa jirtu garaan siroo ra'a yaadi maatii jira. So sun darbee obboleessi kun torban lama caalaan teenyechi. Torban lama guutuu akka boo'etti, torban lama guutuu akka hiraaretti, wayita deemne sana immoo wayita aduu ture. Mataa keessa achi gasi gubu ho'i Sudaanii humnaa olii. Hawwa sana baqatee gaafa torban lamaa deebi'ee biyyatti galeeraan galuu hin dandeenye. Deebi'ee? Inni deebi'ee galee. Riyyaan kee? Obboleessa koo. Obboleessa kan obboleessa abbaa kooti. Deebi'ee galee anuutuun galee natti tola ture. Nagaa waliin dhaabtanii haftan moo? Eegaa. Akkasumas si biraa ka'ee deemu? Geggeesseenii maatiitti bilbillee birri maallaqee ergamee fi anaafuu naa ergamee achumatti itti fayyadamee dhiise. Dhiifama naa godhachuun hin barbaadamma. Obboleessa koo naa erge ture. Achumatti laashii godhee hambisee na barbaachisa ture yeroo sanattis. Hin gallee galuufis natti ulfaatee sababa gaafa hin dhiyeeffadhu dhabuu qo'ee xinnoo masee afaan arabaa kana bareen galaan jedheen. Ergi dhufuun golollee xiqqoo masee afaan arabaa kanan bara. Innis amma kana akka ulfaatu hin beeku ture. Dhimmi ittiin deebines. So akkeestiin Sudaaniin ture biyyatti deebi'aa ture kaayyoon koo malee gara Awurooppaan dhufaa miti. Hagam turte Sudaanirra? Sudaanii waggaa tokko almost gara waggaa lamaatti siqa. Eessa turte hagana? Magaalaa Kaartumii keessa. Hojii hojjechaa natti mi'aawee jireenya miidheffadhee dalagaa bareedaa mana soofaa dalagaa soofaa kana dalaguudha sheerii hojjenna. Galii hundumtuu qixxeedha. Yoo hojiin hin jiraanne yoo hojiin jiraate kiraayii mana isaantu narraa kaffala. Mana kiraa. Garuu dirqama hojii sana seenuun qaba hojjechuun qaba. Si'a tokko hojiin hin jiru ajajiin jiru ta'a. Wayita sanatti kiraayii manaa kan irraa kaffalu isaani. Mana firuma isaarraa keessatti walii galanii wal dubbisuu kiraayii mana isaanii walirraa fuudha. Waan argamu qixa qoodamta booda. Argamu wal qixa qoodannaa. Akkeestiin jireenya bareedaa jiraachaan ture. Wayita sana Sudaanitti xiqqoon hojiin salphatee hiriyaa koo tokkotu naannoo Juubaa kana jira. Inni na waswaasee gara na kottu maleennaan hayyee qodaa mana keessaa qabu gurguradhee
hojii sanas walii mallatteessanii gad lakkisee deemuuf gaafa ka'u lolli Sudaan kibbaatti uumame deemsi hafe. Hojii gad lakkise maallaqa harkaa qaba. Achi lolli kee deemuu hin danda'u silaa maaliif biyyatti siqee jiraachuu naa wayya jedheeni duubaa sana gabbeerarraan galuunis hin danda'ama yooma waan maate. Garitti deebi'an dhibde. Kaartuum keessaa jireef bakka jedhamu bakka jiraachaa ture gaafa deemu hiriyoonni koo tokko hin jiran. Abaluu isa jira Liibiyaa deeme. Abaluu Liibiyaatti kuteera. Kaan hundumtuu Liibiyaa haa ta'u yoo deemte torbee dhufuun deema naan jedhe Jamaal jedhama hiriyaa koo tokko jira amma Ingilizii jira. Anis nan deeman jedheen. Liibiyaa hojiin akkasii jedhe. Inni quban qabu. Oma jedhame. Amma dubbittiin kuni nama hundumaa bira jirti. Seenatti kana nama hundumaatu itti aara. Waa'ee Sudaanidha Liibiyaa dhufuu kana. Nama baay'ee itti mufata wanti ittiin dubbadhu waan baay'ee rakkisaan achirraa kaatee amma jireenyi chaalenjiin jireenyaa Sudaan irraa kaati. Amma Sudaanitti sarvaayiv gochuumaa fi jechuun yeroo madheereffachuuf jiraachumaaf intireerna turre garuu sana booddee dirqii jireenyaatti seenama. Wayita sana tuuni maatiitti meeratee naan eeyyaman ture kan deemu. Utuun nama tokkotti hin himin obboleettii kooti isa ta'uu hin himin bahe. Sudaan irraa. Maaliif yoon himee wayina dhaabu. Ani tarii dhageessita ta'ee hin beeku kakaa tokkoon qaba beektaa. Waan ittiin kakadhu tokkoon qaba. Waan keessan deemne tokkoon qaba. Yoo waa karaa ilma kootiin itti dhufe hin danda'u. Ilma keetiin si qabee namni jedhe na ajjeese. Obboleettii koo akkas jetti. Kanaan na qabdi. Kanaafiyyuu sana tanaa socho'uun kan jedhu sababii ta'ee fi himuun qabu. Dhokadheen bahee warri achi jiranis akka itti deemtuuf barbaadu sababii ta'eef birrii sirratti argatu hojiin as guuteera siin jedhu. Kottuuti jeetti doolaarii amman argattaa amma kan argattaa hayyee akkas taanaan bareeda. Birrii jitsii kan dhabu itti kennii birrii kana lakkoofnee itti laannee karaa jalqabna.